Ashama harka fuunee jirra jirtu viidiyoo gabaabduu takka isiniif qabadhee dhufe. Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa imoo keenyatti paaskoodii itti galfannu isinitti agarsiisa. Namni tokko paaswordii bilbila keessanii ni beeka taanaan salphumatti imoo keessanirra seenuudhaan wantoota isin nama waliin chaat gootan iccitii keessan arguu danda'a jechuudha. Imoo keessanirratti paaskoodii hin galfanne taanaan salphumatti iccitii keessan namni isin hordofuu barbaade tokko wantoota isin imoo irratti nama waliin chaat gootan sagalee haa ta'uu barreeffamaa haa ta'uu waa hunda arguu ni danda'a jechuudha. Kanaaf salphumatti aappii biraa osoo hin fayyadamin siitingii imoo qofa fayyadamuudhaan haala kamiin paaskoodii itti galfachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti imoo keessan apdeet ta'ee jira moo hin taane kan jedhu cheekii gootanii gara pileestoorii keessanii deemuudhaan imoo keessan sarchi gootanii ilaaltan jechuudha. Apdeet ta'ee jira moo hin taane kan jedhu. Apdeet yeroo ta'e haala kanaan open isiniin jedha. Apdeet yoo hin taane apdeet akka gootan isin gaafata jechuudha. Kiyyaaf apdeet ta'ee jira waan ta'eef open godhee isinitti agarsiisa. Salphumatti gara piroofaayila keessanii deemuudhaan piroofaayila keessanii irratti al tokko kiliik ni gootanii achi booda security and privacy kan jedhu ni jira. Isarratti al tokko kiliik ni gootu. Achi booda akkana gabbuutanii paaskood look kan jedhu ni jira. Paaskood look kan jedhu kanarratti al tokko kiliik gootanii achi booda enable gootu. Enable kan jedhu kanarratti kiliik gootanii asirratti paaskoodii itti galchuu barbaadan lakkoofsa barbaadan kan daganne itti galfattan. Anamma isinitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef 1 hanga 4 itti galchaa. Ammas irra deebitanii lakkoofsuma jalqaba galchitan san itti galchitan. Achi booda haala kanaan successful isiniin jedhee dan gootan jechuudha. Dan kan jedhu kanarratti al tokko kiliik gootanii as keessatti filannoo isiniif kennaa. Paaswordii jijjiiruu barbaadan change passcode kan jedhu jalqaba irratti ni jira. Akkasumallee itti aanee auto lock kan jedhu ni jira. Kana daqiiqaa yookaan immoo sa'aatii inni itti cufatu dheeressuu fi gabaabsuu ni dandeessan jechuudha. Auto lock kan jedhu kanarratti al tokko kiliik gootan as keessatti filannoo isiniif kenna jechuudha. Garuu immoo every time kan jedhu kana yoo filattan bareedaadha. Isin kan barbaadan filachuu ni dandeessan jechuudha. Every time kan jedhu kanarra kaa'ee achi booda of duuba deebitanii kan itti aanu unlock with fingerprint kan jedhu kana haala kanaan tongilii kana banaa yoo taasiftan ashaara keessaniin akka banamu taasisa jechuudha. Tongilii tana haala kanaan banaa gochuu qabdanii jechuudha. Ashaara keessaniin akka isiniif banu jechuudha. Haala kanaan salphumatti paaskoodii itti gochuu ni dandeessanii. Kana booda namni tokko bilbila keessan isinirraa fuudhee iccitii keessan arguu hin danda'u jechuudha. Mee amma of duuba deebi'ee isinitti agarsiisa. Achi booda of duuba deebinee kiliik irratti goone yeroo laalle haala kanaan paaskoodii gaafata jechuudha. Namni biroo seenuu iccitii keessan arguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan hidhamee jira jechuudha. Ashaaraa keessaniin malee hin banamu jechuudha. Haala kanaan imoo keessan look gootanii iccitii keessan akka namni hin argine dhoksuu ni dandeessan isiniin jedha. Viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo itti aanuun walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.